Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota fayyaa kabajamoo baga jiraatan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u jedha. Qophii halee eegallee kutaa lammaffaa isiitti funaarra shan irraa dubbanne mallattoolee dubartii cimtuu 16 ja'affaarratti fufna. Ja'affaan dubartiin cimtuun nama tokko jechuudha akka isiin feetu akka ta'u yookaan waan isiin feetu akka hojjetu hin dirqisiiftu jechuudha. Dikteetaraan miti jechuudha abbaa irreetiin miti. Eegalte na fakkaadhu na ta'ii yaada jiru hin qabdu jechuudha. Dirqamsiifte. Jaalalaan meebii fiduu dandeessee jechuudha. Eegalte yeroo akkana jennu nama dubartiin akkanaa tuni dandeettii fedhii isii hordofuu siigalte. Dandeettii namarratti hirkachuu dhabuu qabdi jechuudha. Ifarratti hirkattee deemtee jechuudha siigaltee. Akkasuma gargaarsallee nama ni gaafatti. Bakka itti jabaattetti deeggarsa ni gaafatti. Kana hoggaa jennu nama akkam akka deeggarsa gaafachuu qabdu. Nama isii deeggarisanillee bakka isaan malu akka harkachuu qabdu amantii jechuu siigaltee. Torbaffatti achi dabarra. Torbaffaan ifitti amantummaa qabdi. Ifitti amantummaa guutuu jechuudha. Maal jechuu akkana jechuun hanga isii yookaan bakka isii eessa akka ifee kan nuti jechuudha. Baalii isiitti beekti jechuudha asirratti. Siigaltee waan takka irratti hin hirkattu. Ifitti amantee baalii isii yookaan qiimaa jechuudha. Qiimaa isii beekti jechuudha siigaltee. Akkasuma wanni isiin beektu ammaas asirratti dubartiin ifitti amantummaa qabdu dubartii cimtuun jechuudha. Yaanni nama biraa haala ilaalchii fi amalli nama biraa siigaltee dhiibbaa isii irratti godhee karaa isiin deemuu qabdu sanirraa akka isiin meeshine beekti jechuudha. Ani eenyu if beekti jechuudha. Akkasuma namoota irraa illee yaada negatiifa yaada kuffisoo ilmi namaa akka qabu siigaltee ni amanti. Garuu yaada negatiiva namni qabu san siigaltee miidhama ifii miidhame rakkoo isaatiin dhufee akka isii miidhu yookaan negatiivitii isiin isa keessa ture san isitti akka dabarsu tasan hayyamtuufi jechuudha. Siigalee koonfidantii jechuun ifitti amantii jechuun akkana jechuudha. Ammallee dubartiin ifitti amantu dogongora isiirraa baratti yeroo baay'ee jechuudha. Siigaltee ammaas qiimaa isii fi qiimaa nama isii jaalatu calaqqisiifti. Siigaltee itti fufna. Saddeetaffaan daangaa isii beekti jechuudha. Eessa daangaan kiyya hajoo beekti dubartiin cimtuun. Siigaltee eessa daangaan kiyyaa akkana yeroo jennu gaa akka namni daangaa adda cicciratee gartee gamaa gamana waa ciree asiin kiyya achiin kiyya jee wal lolu sannii miti. Haalaa fi amala isii eenyummaa isiiti siigaltee waan godhuu qabdu irratti hangam takkaan deemuu qabaa akka jiru daangaa sanii malee daangaa akka gosaa fi gandaa ciccirattee ni gaa namni keenya akka irratti eessaa wal dha'u akkasii miti. Siigaltee suni amala warra capheeti. Amala warra garaagarummaa yaadaatti namanneeti. Amala warra garaagarummaa yaadaa madda rakkoo godhatuuti. Shamarran cimtuun yookaan dubartiin cimtuun amala akkasii hin qabdu jechuudha. Daangaa mataa ishii qabdi jechuun wantaan godhuu qabu takka keessatti hangam takkaan deemuu qabu. Hariiroon namaa wajjin godhuu qabu keessatti hangam takkaan deemuu qabu kan jiru jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha daangaa isii qabdi jechuun nama qalbiin isii banaati jechuudha. Siigaltee akkasuma mararfattuudha jechuudha. Garuu yoo namni tokko humnaan hin dirqisiisee miidhee waan hin fedhu raawwachiise jee yoo dhufu taate ejjennoo isiirraa tasa hedduu kan deebitu jechuudha. Hanga tarkaanfattu beektii waan takka hanga itti ofirraa ittisuu qabduu fi hanga itti simachuu qabdu beektii jechuudha. Akkana jechuun enerjii keessa jiru yookaan humna keessa jirutti amantii jechuudha.
So humna keessa sii jiru sanii hangam takka kan baasuu qabu. Hanga baasuu qabdu hangam takka humna isheen akka deemuu dandeessu beektii jechuun sii galtee. Akkasuma cimina sii kana akka amantii gootee ittiin fayyadamtu. Sii galtee ciminni kiyya hangam takka ilaa eessaatti akkamittiin fooyyessa akkamittiin narchar godha. Ilaalcha ijoo qabdi. Saglaffaa bira dha'e nagaa inshaallah. Eessatti akka deemtu beektii jechuudha. Sii galtee eessatti akka deemtu beektii. Akkana jechuun maal jechuudha? Dhibbarraa dhibbatti sii galtee eessatti akka deemuu deemtu yookaan maal akka isiif gaarii ta'e maal akka isiif bareedaa ta'e dandeettii beekuuti qabdi jechuudha. Eessattiin deemuu qaba kan jedhu sii galtee akkanumaan lafaa kaatee ganama kan fuula osoo hin dhiqatiin fiiguu jechuudha. Eessattiin deemuu qaba akkamittiin deemuu qaba sii galtee deemsa kana keessatti immaas namarratti hirkachuu osoo hin ta'in ifirratti hirkachuu jalqaba godhatti jechuudha. Ammallee nama paashineetii yookaan paashinii qabdi jechuudha kaka'umsaa ammallee wantoota gootu hunda keessatti dhugaa ol aanaadhaan raawwachuu barbaaddi jechuudha sii galtee. Akkasuma namoota deemsa kana keessatti si miidhuu malan yookaan na miidhan jettee yaadu duubarraa deebitee karaarraa jijjiirrattee dandeettii deemuu qabdi. Kurnaffaatti dabarra. Har'as shanii yoo rabbi jedhe shanan dhumaa boru dhiyeessinaa. Kurnaffaan if jaalatti bakka ifii kan jechuudha. Namni hanga isii jaallatu eeguuf rakkachuu yookaan namni bakka isii kennuuf rakkachuu yookaan eenyummaa isii karabbiin keessatti uume kana namaan agarsiisa. Namni hanaa harku eenyu akkaan ta'e sii galtee kanaaf hin rakkatu dubartiin jirtu. Eenyummaa isii san taateeti agarsiifti jechuudha. Namoonni tan dadhabaan yookaan namni dadhabaa jedhamu waan hin qabne fakkeessee ani akkas eenyummaa kiyya akkana jee akka namni isaa harku akka namni beekamtii isaa kan barbaadu. Dubartiin kun waan gootu hunda keessatti beekamtii namarraa barbaadu yookaan akka namni isii dinqisiifatu yookaan akka namni isii ajaa'ibsiifatu osoo hin ta'in waan hin godhuu qabu jettee waan amantuuf gooti jechuudha. If dinqisiifattee ammallee sii galtee akkasuma haasawaa mimmi'aawaa dhiiraatiin hin shawwadamtu. Dogongorsiisuu hin danda'amu jechuudha. Sii galtee waan taphatanii miti jechuudha. Akkana jechuun hiikbaachuu isinii galu. Yeroo kana jennu maal jechuudha? Dhiirtii afaan mi'eeffattee dhuftu. Afaan mi'aasaa kana duuba ajandaan dhokataan inni qabu maali? Maaliif deemaa? Haja'u dandeettii dursitee hubachuu qabdi jechuudha. Namni isiin banaa taatuuf open yookaan open up taatuuf namoota itti dhiyaatanii isii hubachuu yaalan akkasuma from the bottom of the earth yookaan genuinely love namoota dhugaan jaalatan itti dhiyaatanii dura hubachuu yaalan namoota akkanaatiif qalbii isii yookaan eenyummaa isii bantiif jechuudha. Sii galtee ammallee dubartiin if jaalatu taqiimaa ifii kennitu namoota bilchina qabanii fi sii galtee hubannoo qabanii atiraaktii gooti namoota akkasiitti ifitti harkiftee itti dhiyaatti jechuudha. Kun daraaraa dhagaa bulee hafe har'aaf shan isinii qabadhee dhufe abdiin qaba akka isinii ta'ee jiru yoo isinitti tole sabiskiraayibii fi laayikii isanillee godhaa. Shanan hafteen hanga walitti deebinu baay'ee galatoomaa nagaan jiraadhaa kabajamaa.